Abbaa Salimaa Afuura Qulqulluu Waaqa tokkichi Waaqni keenya uumaa hundaa fayyisaa hundaa abbaa araaraa abbaa nagaa kan ta'e waltajjii keenya ni nuuf haa eebbisu. Hunda dura koree akkanan as dhufu qindeessee isinis immoo waameef ulfinaa fi kabajaa addaa kan qaba. Waaqayyo isin haalee eebbisuu dachaa jedha. Isinis immoo har'a warra asitti walitti qabamneef waan baay'ee naasa waan xiqqoo malee hunda hawaasaan waan hin dhumneef sa'aatis waan nu geenyeef garuu maaliif warra asitti qabamne hundi keenyaa hayyoota beektoota jaarsa jechuudha. Jaarsa jechuun nama dulloome jechuun akka Oromootitti. Jaarsa Oromoo meeqa sadii akka maanguddoo irraa hubadhetti tokko kan rifeensa arrii kan mataa arriiti. Inni muuxannoodhaanis umriidhaanis kan argate jechuudha. Inni biraa immoo jaarsa miila arriiti. As keessaa namni jaarsa miila arrii hin ta'in takkaan jiru. Jaarsa miila arrii jechuun laga ce'ee gama dhaqee gamana dhufee bakka hunda deemee ilaalee waa argee waa barate akkasii namuu laga ce'ee dhufe waan baay'ee ilaalee waan baay'ee bareechu. Kanaafuu hundi keenya jaarsolii maanguddoota waan baay'ee haasa'uun barbaachisu. Inni sadaffaan jaarsa laphee arriiti. Jaarsi laphee arrii nama waggaa 10 ta'uu danda'a. 5 waan gaarii warraa arge maanguddoonni obbira teessisee haasa'edha. Inni haasofsiisa. Dibata kenneen jechuudha ijoollummaan. Namoonni akkasiitis hin dhabamu ta'a as keessa hin dhibbanne malee. Kanaafuu waan gabaabaa haasa'aa dura obboleessi keenya maqaan keessan eenyu dhiifama? Maatiyaas. Isaan jedhan dhugaadha. Dhugaadha ani eegumanii waan kana jalqabee ture. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 86 miti. 86. Isaa lakkoofsa abbaa joomir jechuun nama hayyuu beekaa ta'uu qofa ta'e gaafa nani bare hamma boqotanii waa'ee Oromoo qofa haasa'uu sana. Abbaa seeras yoo ta'e waa'ee Oromoo barsiisuu waa'ee Oromoo. Kanaafuu walitti dhufiinsi keenya haala jaba. Waa itti dabaluu barbaadetan maali? Kitaaba tokko naa kennanii dubbiseedhanii kitaabni sun dhumarratti waan gaarii አዛዥ ጥኖ እንደጻፈ አከ አዛዥ ጥኖ በሬሰት አዛዥ ጥኖ ወካ አዛዥ ገብረስላሴ ወንሱን ዋይ ኦሮሞ ወካሱሞ አከ ለቃታየኒ ያባ ባህሬን በሬሰኒ አኒ እጀኖ ከና አከን ቀበጡ ሀነጎደ ዋን ባየራ ገገባብሴ ሆንካስ ዱረ ጆሉማ ነማ ኩደቶ ኮታኔ ዳቆኒ ታኔ Kura tokko keessa namni qeessi ta'ee afaan bicha. Sababni isaa afaan kana hin danda'an sirriitti. Ani garuu inuman obsa. Oonu arrabsanis jar hundu dhiisee bahe. Maqaa kiyyas olaanaa ture barsiisan kiyya. Olaanaa jechuun maal jechuudha jedhan hin beeku. Mulaatu ejjetaa jedhama. Inni Oromoodha afaan Amaaraa hin danda'a. Balaa jechuudha jedhee. ከዛሬ ጀምሮ እሱ ነው ዋንነን ገመደገም ገመቹ ጋፈሰት ተጋም አምብራ ዋንጋሪና ከደጋ በሲሰን ጀጀላ አከይማ ቢያከ አሪሳ ደብተው እንዴት አናን ወጥ አናን ሞቱማ ዋቀዩ ቃሉና ከንደ እና Dagama. Quello casa. Orang casa, orang konju. Sambora ani mana anti kan kesa wa honar ya wa corona ko be kapifatti wana kasu sunduma jaru sul mali fi ati kesa wakisana kesa ambani afal oromo
dubbachuu gurbaan tokko daawwanii kan ta'e Tolasaa jedhama. Qeesii wayii hojjamedha hin qabate. Ani asitti hin deemu qeesii deemu. Namoonni kaanis akkasuma tokko tokkoon ba'an. Ani xiqqoo akkuma kufee kan booda amma gaawwanni ani isinitti himuu barbaade baradhee barnoota ammayyaa kanas wal faana oofee kan obbo Maatiyaas kaasanii obbo odoon achi seenii wal barree biinsaa isaa baajoobii isaan waan kanarratti na gorsanii ture. Oduma kanarra jirru dura odoo kana bira nuti abuna gorgorsisan jedhamu akka bataskaana keessatti hafes akka ejjennoo kana qabadhe isinitti muukan akka ejjennoo kana qabachuu barbaade tokko kitaaba Abbaa Bahireetii fi Alaqaa Taayyee dubbisu kitaaba qulqulluudha wal faallee kan isaan barreesse namoota amantii abbootii amantiiti akkamitti kana barreessanii inni biraa immoo abuna gorgoros jedhaman kun wallooyyeedha. Abuna gorgoros jedhama maqaa isaanii kan turu Mazgabu Ali Hasan jedhama. Roobni isaanii waggaa dhaggeeffamuu Oromoo. Wanni kana duuba qorachuu nu barbaachise ijoolleen Oromoo anaa fi mucaan nan dama jiran waamee raawwatee balbala cufaa. Yaan nagara Oromoo jedha. Afaan Oromoo haasa'an jedha. Afaan Oromoo yaan nagara jedha. Yaan Oromoo Doskeeti. Maaliif amantii kamiiti? Waaqayyo kan tokkos kaa'edha hin jedhu. Hoggaanni haasa'u hin dhagaa hundumaa hin dubbatu garuu hin dubbatu. Maal ta'ina jedha waan kanas hin galmeeffata. Hin galmeeffata. Eegan kitaaba baara dubbisuu qabe Abbaa Bahireen Oromoon akka lafa hin qabne baqatee akka dhufe lafti kun kan saba isaa kan ta'edha. Oromoo arrabsoo barreessa. Namichi kun abbaa amantiiti moo lafeeraa gandaati. Waa'ee biyya lafaa abbaan amantii kitaabni waa ogaan dubbisu oonaa gale malee biran darba. Wanna sirriitti naan galle dubbatu. Tokko waa'ee biyya lafaa barreessa abbaa amantii ta'e abbaa ta'e. Alaqaa Taayyeen immoo Oromoon bishaan keessaa ba'ee barreessa. Bishaan keessaa ba'e Oromoon. Kitaabni qulqulluun maal jedha afaan Amaaraatiin ሰውን ከምድር አፈር አበጀው የህይወት እስትንፋስ ይፋለበት ሰው ነፍስ ያለበት ያሆነ ማለት ጁራ አፉራራ ቢየራ አፋን ቆቆዶንቴን ሀርካን ቶልቼ ዋቅ አዳ አከነቱ ነን ሁሉ ከነቱማ ኦሮሞ ኮፍቲ አከነቱ ሻንተ ይሳባ ካና ከሳባ ጋቹንቲ አንደሩ ጀኖ ቀበደ kana gochuuf gaal namni akka nu hubatu gochuudha tokkoffaa lammaffaa beektota wajjin mari'achuudha. Akkoo inni jedhe abbaa seeraa ta'e deebi'ee yuunivarsiitii digirii kiyya kan fudhadhee boodas daanyaan ta'e achi humna kiyya kan cibsadhee beeta kanatti ittaan deebi humna cibsadhee kaayyoo kiyya kana akkuman deebi'ee irreecha dhaquun uffata akkuma uffatu kanatti uffadhee sababni isaa maali ani Oromoon akka naqarqaaf akka amma naqarqaatan kanatti akkanatti humna dibee na ajjeesuu danda'a. Ajjeesanii gurbaa tokko du'e keessa tokko du'e lammata godhamu hin jiru. Hoon du'ees hoon beekame booda wanni keessa dhufu hojiitti jijjiirama. Kana wanta adda isaa birruu nama waggaa 52 gaafa immoo 51 umrii isaa ga'uudhaan akkuma lamannaa waggaa 3 kanaaf abbaan isaa immoo birruu kennee waggaa 36 birruu kennee waan jira. Maal isa immoo xaaliyaanii tajjiise. Ilma isaatis Taaddasaa Birruu hanqa kaase bara miidhaa warri Itaaliyaa irraan geechi kophaatti ijoollummaa isaa abbaan irraa fudhatamee an guddates biyya alaatti guddate Waarshooti guddate bara Itoophiyaa keessatti miti. Innaa egaa qabsoon Oromootiin waggaa 50 guutte hin jedhamu kun kan sobaaf fakkaataan dhugaati duubattoo deemine fagoodha. Qeerroon har'aa abbaa carraati abbaa carraati. Qeerroon durdumaatuma lore bara. Qeerroon
lixa Oromiyaa qeerroon kaaba Oromiyaa qeerroon bahaa fi kibba bahaa Oromiyaa fakkeenyaaf yeroo dargiin dhufu Haile Sillaaseen hoggaa kufu kan agarree natti himanii Agarii Tulluu, Hirkoo Tulluu, Jimaa Tulluu ilmaan gadaamessa tokkoo ba'e dargaggeessa afur bakka tokkotti fannisan. Bakka tokkotti mukarratti fannifamee ajjeesan. Kunis qabsuma waan biraatti fi barbaadni godhanii jiru. Waa'ee baandiraa kanaa maalumaaf jibbitanii jedhee maanguddoo tokko gaafadhe. Kishuun keeyyalee waa'ee baandiraatii miti. Gaafa maammoo Mazammir akka itti du'u murtaa'u baandiraan sila dhugaan murtaa'u fannifamuu qabu miti. Wanni nama ajjees hinanni hin sagaagalli wanni inni jedhe Oromoon mirga isaa sanuu biyya ormaa dhaqee haa bituu miti. Asitti illee haa bituu miti. Mirgi isaa haa kabajamuu qofa malee koo isin biddallee hin jenne. Miidhaan irra hin ga'ini. Waan kana kaasee fannisan. Kana gara biyyatti ol deebi'u sambooda uummata Oromootiin wal barre. Seega wal barre duubatti deebinee jaarsi boqotan suni wanna guddaa gaarii hojjetantu caala. Hanbadii hojjetan caala. Anaaf baay'ee kabajaa fi ulfinaan qaba. Paatiraarkii du'ansaa Phaaphaasii akkanatti adii uffatan san dhugaa dubbachuuf isaan irraa wanni irraa baradhe baay'ee. Sanyii ofii akka malee jaalatu. Kanarratti jibbuun qabaa? Ani maafan jaalladhu. Sanyii akkuma inni jaallataniis jaalladhu. Kanaaf namni sabni kana abaabu Tigree jaalataa jedhanii maa jibbase. Wanni jibbamuu qabu murtii badii hojjete hoo jiraate qofa ta'uu. Isa keessa seen hundumaafuu Phaaphaasota afaan Oromoo danda'an haa muudamuu kana dhiisii naan jedhamu tole. Inni muchisee namoota murtaa'e manni lubummaa Ortodoksii Oromiyaa kun gaafa san kan Oromiyaa qofa otoo hin ta'in aanaarra biirootu jira, godinarra biirootu jira, sadarkaa naannootti irra hin jiru. Kanaaf sadarkaa naannootitti akka federaalizimiititti biiroon dhaabbachuu qabaa jedhee jaarsoledhanii qoradhuu fideedhanii anatu koree walitti qabaa ta'ee qoradhee dhiyeessee sinoduu sin hin mirkaneesse. Amma gaaffii ani gaafachaa jiru kan murtaa hojiirraa ooludha. Sanuu kan Bahar Dar kan naannoo Amaaraa jalqabameetu. Barnaabaas namni jedhamu Bahar Dar jiru, Abun Eelsaa namni jedhamu immoo Gondar jiru. Amma maal ta'ee Abuna Barnaabaas Quxusuudha. Siiniyeeriin handursaan Abuna Eelsaa. Kanaafuu eenyu haa ta'u jennaan anutti Bahar Dar jiru kun haa geggeessu. Maal jechuudha? Naannoo Amaaraa keessa warri jiru Phaaphaasiin Bataskaaniin hundi walitti qabamee achitti mari'atanii achumatti geggeessanii achumatti akka obbolchanii waan gurguddaa ta'e qofa akka Sinodoosii guutummaa biyyaatti akka oolu. Kan Oromiyaattis akkasuma. Kan Oromiyaa immoo maal jedhan Adaamaa haa ta'uu jedhan. Hayi amma koo kan mootummaatu hafee Finfinnee dhufeera. Finfinnee ta'uu. Egaa Finfinnee ta'e biiroo biraa maal barbaachisaree Xaqilaa Beeta Kinetiin yookaan manni amantii waliigala federaalatu haa ta'uu jedhan. Kanumaan odoo jiru amma gaasirratti jaarsi keenyaan boqotan wanni namni waatti hin beeknu duubatti deebisuu qajeelanii na waaman. Abuna Eelsanii fi Abuna Barnaabaas wal lolaniiru wanni kun jeequmsa fideera. Hafuu qaba jeequmsa fidee. Ani Siiniyeeriin odoo jiru Barnaabaas ani geggeessu jedhee lolli dhufee asirratti namanne qaba. Ani amma si namanne gaafa sanis si namanne dirqamaan garuu fudhachuudha. Kanaafuu maal haa ta'u kunis haa ta'uu naan jedhan. Kunii fi san maal tolti fideenfanne hamma hin danda'u. Hin ta'u jedhanii tola. Dookumentii bichaa qabadhee amma har'aanan gaafachaa jiru kun hojiirraa oolu. Bataskaanni immoo hin guddatu. Maaliif jibbame gaafa sanii Oromiyaa irratti Phaaphaasiin afaan Oromoo beeku. Qeesiin afaan Oromoo beeku. Han achitti yoo geggeessan koo Oromiyaa nu harkaa baatee kan ammaa akkamitti goota ijaarsa ittuma ka'a. Warra maangoo gadhiisa kun ittuma ka'a. Kana dubbiin
wanni nani kaase ka amma maali bakki suni furtu batiskaan Oromiyaa keessa jirtu akkuma duraan haasa'ame naannoo kan caalaa han jiru nu bira batiskaan gurguddaa dhugaa dubbachuuf batiskaan baay'inaanis gurguddaan ijaarames qeesin immoo jiruu gaarii jiraatus naannoo kee kanaaf bakka sanitti nutu geggeessaa yoo wanni kun mirkanaa'e egaa anillee hin godhu malee akkuma ari'anii qeesii kee daaqonii ari'anii han jedhan sodaa nuti isan goonu sila hundumaafuu manni amantii ortodoksii kun miliyoona 54 ture waggaa kudhan dura har'a miliyoona 32 jira nama miliyoona 22 dhabe jechuudha. Bataskaana saniifuu jarri kun diinaa hin jaalatan. Odoo jaalatanii uummanni kun eega akkanatti bataskaana fottoksuuf deemaa jedhan isaan miti. Bataskaana balleessuu fi jiiguu fi fottoksuuf jedhan. Bataskaani bara fottoqe namni miliyoona 22 egaa bahe bataskaana jechuun baatii kanaa fi lafa kana uumama gaggeessaa miti nama. Kanaaf gaaffin ani kaase namni afaan ofiitiin barachuu qaba. Afaan ofiitiin waaqeffachuu qaba. Dhaabni kamiiyyuu uummata naannoo sanii fakkaachuu qaba. Uummata naannoo sanii fayyaduu qaba. Bataskaan yoo hundoo afaan uummataatiin jedhata. Afaan uummatichaatiin maal jechuudha? Gooftaa Yesuus Kiristoos duuka bu'oota isaa walitti qabee deemaa hanga addunyaatti barsiisaa gaafa jedhu afaan tokko qofa qaban duuka bu'oonni. Afaan 71 dabalee bita afaan 72. Maaliif duudhaa aadaa uummata sanii afaan uummata sanii bartanii isaan fakkaatanii taatanii isaan immoo keessan baafadhaatu of haqa of wallaala of irraanfadhaatu isa tooyin faalla kun Oromoos ni dheera dhugaa dubbachuuf afaan bootti haasa'ame guddate afaan mana barumsaa bichaa qofatti guddate gabaatti sin guddate mana amantiitti sin guddate hoggaa afaan guddate immoo ulfinnii fi kabajaa uummata sanii duudhaan uummata sanii wajjin ulfaata afaan Oromoo baay'ee guyyaa hojjaa turaa fudhanne garshaa hojjaa turaadhaa wallagga dafanoodhaa kaan wixxataadhaa kaan immoo dafanoodhaa kaan immoo afaan argeetti maal jedhama isniina jedhaa kun bal'ina afaanichaa agarsiisa isaan hin qabu tokkottuma sanyoo kaan irratti sammanu afaan Oromoo bal'aa guddaa kanaafuu uummatichi agarsiisa jechuudha. Kan biraa immoo hooga nama wal loltan galgala wal loltan ganam dhiifama walii godhaayi yoo dhiifama walii godhan dhiifama isin godhan sagalee waaqati. Oromoo qofa kan abbaa isaa ajjeese wajjin taa'ee gumaa kaffalatee gumaa nyaatee haala. Kitaaba qulqulluu irra jiru immoo kan hojiirra oolchaa jiru gochaan haasa'an loon ta'ee nama ta'u uummata kamiyyuu caala. Kanaaf ani wanni na kakaase egaa Oromoon mana kana keessaa baqatee bahuu miti. Yoo baqatee reettuu nu miidhaa jira. Maaliif ammas gaaffiin keenya gaaffiin kiyyaa fi komitee bataskaana mataa keenyaa ijaarrannee bahuu miti. Mana akkasii ijaarra. Bataskaana biraatisii miti. Dhugaa dubbachuu har'a dhugaa isinitti immoo barbaachise bataskaana ortodoksii Itoophiyaa hundatu geggeessuu qaba. Oromiyaa irraa jalqabneef bakkeetti humna horaa bakkeetti nama gargaaru qabaa bakkan itti utubaa itti argattu achi waan ta'eef kanaaf gabamaa dhabne ammas dabalee Finfinnee irraa jalqabee sun kun nu keessa jiru ግን ወን ከሳሳሙ እንት አመሶን ናሳን ባይመን ጅራ ማለ ከናፉ በተስካነ ካን እንት ወን ከሳላኔ አካ elma dargaggeessa fuudhee qe'ee abbaatirraa ba'ee alatti ijaarratu san hin ta'u. Nuti ijaare keessattuu geggeessummaadhaan yeroo baay'een
keessa ture. Anaaf humna naa kenne jedhee kan dhaqaqaari jedhee amanu mana amantii san keessatti hooggansa irra ture. Tokko mana amantii san ittaanaa hojii adeemsisaa waliigala Ortodoksii Itoophiyaa ta'ee diinii olaanaa kolleejjii Phaawulos jedhamus ta'ee ammas Finfinnee hoggaa lama geggeesse. Hooggansa irra ture. Mana murtiitti humna kiyya cimsee waanan dhufeef akkuma dhufeef hooggansa irra ture. Kanaaf immoo seera. Kanaan baradheesi amma dhugaa dubbachuuf achitti namoonni qulqulluun keessa darbee ni jira. Isaan garuu ukkaamamanii jiru. Amma namoonni nu qarqaaran achi keessaa baay'eedha. Wanti amma naa'u turaa jirruuf namoota isaanii booji'aa dhugaan booji'a. Nuti gaaffii nuti kaase kun dhugaa sirri nama tuqa. Nama balleessine jedhe. Oromoon yeroo hunda walqixxummaa gaafachuu qaba jedhee namni walqixxummaa gaafate yeroo tokko injifatamu hin mo'atamu mo'achuu mala. Maaliif sin caala nama jedha mo'atamu. Sin caala jechuun qa'ee namaa dhaqee si bitaa qa'ee namaa dhaqee keessa fudhadha hoo jedhe hin milkaa'u humna illee qaba. Weerarullee yeroodhaaf. Amma keenya hanga ammaatitti gaaffiin isaa sinan bitaa sinan balleessaa miti. Waa'ee fottokuu kana soo ta'e dhugaa dubbachuu fi fottokuun Oromoodhaaf hin ta'u hin barbaachisu hin jaaddamusi durumaanuu dogoggora jechuu dandeenya. Ani nan eebba hoo jedhe giddii nan eebbita namni nama jira nama fottoka hoo jedhe isaan maal galchu. Amma fakkeenyaatti namni warri amma gaggeessu kun barbaannummaa qabee hoo jedhe giddii nan isaanuu jaalala taati. Kanaaf maal jechuu barbaadetanii rakkoon keenya tokko waa'uma dhuguma qabeenya keenyati. Lammaffaa Oromoo kana ijoollee gaafa guddisan jarri kuni nama nyaata to'ataman hoolaa sa'a elmachuudha. Gaafa ka'ee baanan garuu bineensa nama nyaata. Bineensa daggalaa godhanii akkasitti barsiisan. Kanaaf amma ani wanneen itti jirru milkoofneerraa eessa geechana jiru waan xiqqoo sinii kaasuu barbaachise Waaqayyo galata argatu hamma karoorfanne waan ta'in hamma karoorfanne ol deemaa jirranii. Tokkoffaa nuti kaayyoon keenya gaafa san guyyaa soddoma keessatti deebii nu kennaa kan jenne sinodoosii walitti qabamanii haasa'umtuu kanarratti kanuma qofa ajandaa godhanii walitti qabamuun waan guddaadha. San dura tuffatanii akka namaatti akka gaaffiittuu ilaalanii sun injifannoo tokko. Onkolleessa darbes immoo sababa kanaan waan baay'eetu nuuf taa'e. Wanni guddaan biiroon kun akka banamu hayyamne malee. Biiroon kun akka hayyaman baruuf baatu itti fayyadamu. Wanni dhorkuun jiru. Wanni gara hunda dhaabbatu kun waan baay'eedhaan tokko mana hojii jira. Caasaan biyya bulchu caasa aanaa godin hundi hojii jira hanga naannootti. Namni kana jaalatu jiru. Kanaaf amma koree olaanaan kun dura Finfinnee qofarratti amma godin Harargee lixaa itti damee asal Arsiitti Baaleetti Wallagga Afanitti Horroo Guduruudha al Amboo Salaale damee banne. Dameen kun akkuma biiroo godinaatitti hojii jalqabe. Egaa gorsa tokko nu kenneerra obbo Nuguseeni seentanii hojjechuu qaban jedhan kan nutis karoora qabnaa garuu guyyaa isaa waan hin geenyeefi asumaan kan akka hubatan gochaa. Egaa waa'ee afaan fi aadaa eenyummaa isinitti meera. Silaa maqaa namni maqaa kiristinnaa baafachuu rakkoon qabu. Amma balaa jechuun maqaa kiristinnaatii. Maqaan kiristinnaa kun immoo hoggaa kadhannaatii jedhe. Kanarratti lolli hin jiru. Lolli guddaan namni tolasaa ta'ee qeesii yoo ta'e hubatan badhaasaa ta'ee
keessa badhaasanaan jedhamu koree keessaa nam tokko koolama ati obbo badhaasa malee keessi miti jedhee dhannoo isaa qabu. Maali maqaa jijjiiruu waan jedhee abbaa gabramaaraan kun gaaruma maqaan isaanii jijjiirtu malee ni jijjiiru as ga'anii biroo. Kuni kiristinicha miidhe malee waan biraatiin amma kaleessa fi deeggarra hojii guddaa hojjenneerra dhiisitti. Maali inni yoo jettan taabota fayyisaa addunyaa hin jedhan fuunee gaafa saneen namni booyee hin jiru. Kadhannaas hin geggeessine, barnootas hin geggeessine. Kadhannaas salootii yookaan immoo kidaan jedhanis afaan Oromoo. Kan akkanumatti lafa afaanitiin hundumaaf akka isin garuu barbaada. Gibsi Iskindiriyaadhaan amantii keenyaa dhufe taa'uun achitti Phaaphaasiinis qiddaasee keenyas bitaanagasii keenyas hunduusu taa'uuta irratti madaanaalamee jechuun fayyisaa addunyaa nuti madaanaalamee hin jedhu qaban warri Gibsi afaanuma isaaniitiin qabu. Wanni dhorku hin jiru raasha soodhaan ani akka carraa jaarsa miilaadii keessaa tokko anis akkuma keessan jechuudha. Kanaaf beekumsas qorannee akkanumaan jennee cunuunfanneetis amanticha dhugaa dubbachuuf amantiin rakkoo qaba har'as gorsu hin jedha. Uumama kiyya immoo namni amantii jijjiiree asii achi akka deddeemu barbaada. Namoonni garuu amantiin hin jedhu namni kophaa jiraachuu hin danda'u. Socho'amuu kaanu gaarii sii miti. Sababni maal hundi waan ofii qabate Oromoo fi Amaarris waan ofii aadaa ofii duudhaa ofii qabatee wal qabajee wajjin jiraachuu qaba. Akkasiin keessattuu Oromoon immoo wanni walitti qabu waan baay'ee jira. Tokkummaa keenya kan jennu yeroo hunda akkanuma miti. Wanni dhugaa kan hunda bitamaa ture tokkummaadha miti. Keessattuu amantii irratti hojjetan. Amantii irratti hojjetan. Kanaaf Sheek Hajji Ibrahim wajjin eegamaree qabnee dhugaa jedhan. Sheek Hajji Ibrahim jechuun amma mana marii dhimma Islaam Oromiyaati. Isaan dhugaa dubbachuuf waaqayyoon jaalataa Sheek Ahmad Zaakiris bilchina walaa darban malee isaa wajjin sichuu waan kanarratti tokko. Kanaaf koreen kiyya moona fakkaata osuma ibsuun barbaada Oromiyaa fakkaata koreen. Maaliif kanaan dura muuxannoon nu qabnu Shawaa Wallagga, Arsii Wallagga, maal jennee Harargee jennee hanjara sunnii hedduutti faceesse riqicha tokkummaa nu jalaa cabsanii riqicha garaagarummaa nu jedhuutti ijaaraa turan cabsuuf karaa baay'eedhaan. Fakkeenyaaf Ittaanaa Gabramaara Wallaggaa, Dooktar Naahimii Arsiidhaan akkasitti Arsiin jira, Baarii jira, Ilubbaa Boorillee jira, Harargee barsiisaa Taariyoos Harargeera godina hunda hanga godina hunda maaliif fakkaachuu qaba? Kiraateera ani baase tokko Oromiyaa fakkaachuu qaba. Lammaffaa kiristaana ta'uun dirqama. Isa keessaa qeesii daaqanii qofa ta'uu miti nama amantii kan hordofu taanaan qoree. Deeggarsa irratti immoo Musliim, Protestaantii hundumtuu nu fakkaata. Hoggaan qofa irratti kan jedhamu. Egaa namoonni tokko isin koo asii qarqaaraa jiru Protestaantiidhaa fi warra Musliimaati. Uummatni illee jira dhugaadha. Namni Oromoo keessonni isin wajjin hin jiru. Kun hin jedhu. Qeesiin Ortodoksii sila akkamitti wajjin ta'an. Ani isaaniitti jedhan falmi akkamitti si eeggamu. Nama guddaa dooktarii jedhamee waamamu kana gaafatu. Qeesonni isin wajjin hin jiru. Isin wajjin hin jiru Musliima, Protestaantii fi uummata Oromoo jedha. Ini yang barbaadu kan, ani jaaraa turres kan, akka wajjin ta'uu san ta'u an barbaadu kan. Silaamaa qeesi jaraa nu wajjin ta'uu dirqama sii miti, barbaachisaa sii miti, gootota ani gaariidha, hin eeggamu. Kanaaf fannoon kiyya kana fakkaataa Sheek kan gaafatanii hojii keenya guddaa nama jedhan tokkummaa Oromoo irratti kan sirmaa. Keessattuu egaa Oromoon Harargee yookaan Sumaaleedha. Oromoon Harargee keessumattuu
naannoo Sumaalatti yeroo buqqeessanii yeroo sanatti waa'ee buqqaatotaatii miti an hojjechaa ture. An hojjechaa ture waa'ee buqqaatotaa caala waa yaadattanii jiraatan anas fuulduratti bahee yoo haasa'aa ture bakka hunda dhaqnee tokkummaa labsaa ture. Tokkummaa labsaa ture. Sababa kana uummanni raayyaaleen ni Oromoodha. Afaan Oromoo danda'anii ni Oromoodha kan raayyaa Tigraay. Uummanni walloo duruu Oromoo jedhanii Oromummaa isaanii kun diina ofirraa dhowwanii diinaan marfamanii ofirraa dhowwaa jiru isaanii duruu hin beekanii. Oromoon naannoo Amaaraa jiran karaa Gojjaa Matakka Oromoon Matakka kollama dhaqee ilaala. Irreecha achirratti baniiru irreecha bira dhaqee ani kaayyoon kiyya dhuguma duudhaa aadaan Oromoo akka tokko ta'u akka kabajamu akka ulfaatu nan barbaada. Achi keessatti immoo xaa'otaan liqoo jiraate akka hafuun barbaada. Hin barbaachisu Oromoon Waaqaa fi laga Waaqaa fi jinni seexana adda baasee jiru. Oo laga qabu nus koo qindaasee qaddasu bishaan qabnee bishaan koo qulqulluu mana warra isaan bishaan mana warra isaan bishaan Bataskaana illee yoo eebbisu isinitti himu bishaanii fi wayiraan maal jedhama afaan Oromoo ejersaan bishaan malee wanni hojjetan jiru. Hoggaa keenyaa bakka bishaan fudhanne seetaan abuluuta. Hoggaa isaanii homaa rakkoo hin qabu. Kan biraa sirriitti himuudhaaf Adbaaratti Oromoon gadi ba'ee nyaatee dhugee waa eebbiste. Seetaan abuluudhaa jedhama. Garuu bakki Bataskaanni itti dhaabbatu maal jedhama seeta? Adbaaraa tokkodhaan. Adbaaruma somaa. Bakki Bataskaanni itti dhaabbatu Adbaaruma. Adbaarii jedhama. Adbaariin keenya abaarama. Ani isaanii garuu ammas nuuf adbaaru godhannaa. Adbaarii qe'ee keenyaa keenyuma ta'a. Bataskaanni hin diigamu caalaa kunuunsinaa. Egaa wanni ani jechuu barbaadu waan baay'ee isinitti hin dheeressu amma bakki irra geenye bakka gaarii bakka quubsaa jennuuti. Qoreen kun kan biraa wanni akka nu beektan barbaadu gartummaa almaas akka beektan barbaadu. Gartummaa Oromoodhaan gartummaa alama miti malee siyaasarraa gartummaa ala ta'uu sun barbaadu. Qoreen kun miseensi hundi keenya siyaasa tokko kan mootummaatillee ta'e miseensa ta'uu hin danda'u. Dhaaba Oromootiin dhaabbate tokkoon abaaru, tokkoo adda baasee hin leellisu, tokko hin jeju, hin tuffatu, duula nuuf filadhaan irratti hin argamu. Hanjedduutti argamu araarsituu yoo ta'e jedhamti. Sababaan qaba. Wanti dorgommiin beekamu Oromoo jedduutti. Oromoo jedduutti immoo nuti araarsituu ta'uu akka tokko ta'an jechuudha. Irra isin ilaallatu. Isin afaa barbaadan keessas ta'u filachuus, jechuus, qeequus, tuffachuus hin dandeenye. Amma wanni kana jedhee dhiifama Oromoo ta'ee namni mormu. Dhiigni lafee Oromoo ta'e afaan Oromollee hoon dubbanne Oromoo ta'ee namni nuqee namni nuti kunni. Nuyi dhaabni biyya keessa jiru kun hundi nuyiif ilaalcha addaa kabajaa fi ulfina addaa paartii badhaadhinaa dabalatee hundumtuu namni kana dhaabaa ittiin deeminaan hin jedhan jiru akka addaatitti nu qarqaaree itti deemaa jedhee nu qarqaaree jiru garuu wanni goone kana namni gaarii hin jedhin kanaafuu gara eenyu ta'uu qabu. Nuufuu silaa hundi nu jaalatan hundumaa wal qixa jaalachuu qabu. Boroo kan Oromoon jaalattee jaalatu akkasi ta'uu qabu kana. Amma wanni akka fooyya'u barbaadu mana amantii Ortodoksii keessatti bara Hayila Sillaaseetis gartuma aadan ta'u. Meeshaa mootiiti
Kana ana citu bakun dua. Pada dan gitis motor manusia. Sejarah terkenal jadi motor manusia. Mana nanti gara-gara aja mana. Akai sekali dia sekarang Minister marah dia kamuda tu minister marah marah tu sah. Akan dia official kertu malah tak official kan. Barang yang digimmo, bas Her motumma saddeettan torba eegame kana booda official madhani. Hanga sanitti garuu taamilaa filaayanii mallattoo taamilaa filaayanii teeffamaa ture. Kanaaf wanni ani jechuu barbaadu nuti amma dhaabni yookaan instituushiin amma dhaabaa jiru kun hannaan garanittuu harkisuu dandeenyu hundumaa wabiisa hundumaa araasuu danda'u kan hundumtuu itti amanu Oromoon kiyya jedhee itti amanu hoo jaarsummaa seenillee ini gara alam dhugaan dubbatu ani jechuu hin dandeenye ta'uu Oromoon hundi erga tokko dhaaba itti amanu qabaachuu qabaa. Amma gana haaromsaa waan jiruuf immoo hin danda'aman. Kanaaf waan akkasitti dhumarratti wanni ani waasin jechuu barbaadu fa'a humna keenya cimsachuu barbaadna. Hanga ammaatti biyya keessatti biyya alaattis gargaarsa tokko gaafanne. Biiroo obboloota nu kenneerraa makiinaa tokko wajjin biiroo guutuu na bilisan gazaawame. Qarshii tokko wanta qorrafuun. Genzabas makiina soo kennu shufeeriin isa kaffala tajaajila dhaqeetti isa biraa hojjetaa isaatti guutate sanii al wanta sababni isaa tokkoffaa qarshiidhaa fi balee amantaa fi miti akkan jennu lammaffaa qarshii walitti guuree maanajimentii isaatu walitti ni buusa. Kanarratti ejjennoo kiyya ani daafee jechuudha. Amma miidiyaa mataa keenyaa waan biraatiin jennu. Gartummaa alummaa kanallee akka namni shakkine hangoon miidiyaan kanaan dura qarqaaraa ture gara malee eebbisaa hunduu qarqaareera wal darba garuu wal darbu jira. Miidiyaa mataa keenyaa koo qabaannu dhugaa dubbachuu Oromoo hundaaf wabii kan ta'e Oromoo hundi kan itti amanu bakka sanitti immoo Oromoo hundi dhufee itti mari'atu jechuudha. Nuti manneen amantii Ortodoksii qofa odoo ta'in Musliima Pirotestaantii wajjin marii addaa kan Oromoo keessatti gumii dhaabbilee gumii amantii Oromiyaa kanneen Oromiyaa kan jedhu immoo anatti walitti qabaa ture amma hojii waan natti baay'ateef nama biraatti taasifamaa. Olumaan mana amantii keessa hojii idilee kiyya ta'uu diduu anatti gaggeessaa ture. Qorree kotee qofaa argana. Jaalatama qayyaatu malee. Kanaaf asitti wanni mari'achaa ture araara amma baaletti goon waan akka bichaan baalee roobee bichaa isin kaasa. Oromoon adda bahee bakka meeqatti kukkutamee dhaqnee wanni goone hin araarsine sekkoo mandoofi tuulama macaaf tuulama jennee araarsine tokko goone wanni jechuu wanni jennee dhugaa dubbachuuf amma hojii dhaabbatanii arsii asannaatti sakkasuu. Dodolaa qofatti Amaaraa fi Oromoo jedhuutti. Inni Oromoo jedhuutti. Araarri san godhan Amaaraa fi Oromoo jedhuutti. Kanaafuu nan gabaabsaa gaaffiif deebii yoo jiraate sa'aatiin warra achirratti deebisaa egaa ulfaadha kabajamaa waan baay'ee hundi haasa'amuu danda'u waaqayyo si wajjin jiraatu.